nuti bara abiyyi shayxaanummaa isaa dura dhaabbachuu jirra malee isa dura dhaabbachuutti hin jirru. Isin bara parsinaalii jaawar arrabsuu jirtanii. Parsinaalii jaawar dura dhaabbachuu jirtanii. Qaanfadhaa haati qolle. Qaanfadhaa haati qolle. Namaan na ajaa'iballee jaa. So amma nama yeroo namni dijitaalaa dammaqee jiru kana keessatti si galee waan akkanaa haasa'uun fafa. Si galee waleekun salaam. Mucaa asli dhuftee. Mucaa kiyya kanaan baga dhuftee jaamme. So qaanfadhaa isin. Qaanfadhaa. Amma tanumaan dhaammadda. Amma gara sagantaan dhufeefittiin deemu duraan dursuudhaan alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiif galanni haa ga'u. Namni waan harkatetti rabbiin sharaf hin galateeffatin waan dhufuu taa'us rabbiin galatoofatu jechuudha. Warra dheengadda waliin dubbachuun waliin gartee hojjechuu dhiisii waliinuu dubbachuun qiyaama jedhanii asiinuu robbookkisuu turan kalee gartanii jirtanii jechuudha. Dursa uzoon sadiitti seenin sirna jijjiirama waan jedhamu kanaan isin himaa jechuun gara binaa laafis. Jijjiiramni tokko hoggii dhufee adda facaasa. Hayyoota kana, ummata kana, maal kana, kun jijjiirama kana gala warri wajji qabsaa'u turees namni adda facaa jechuudha. Amma 91 warri viidiyoo tiyyatana daawwattan ka 91 turtan gaafa jijjiiramni 91 dhufu san dhaabni ni faca'ee jechuudha. Dirqiidhaan walis suphanii wal tura keessa walit deebisanii jechuudha. 2008s kan mudate kanaa jechuudha. Jijjiiramni dhufee 100% kun gaafeen hin jiru. Itti cichaniiti. Hayyoonni keenya jaawariin hangafanii wal jala hiriirree halkanii guyyaa kashaayi danfisu, ka hojjaa danfisu, ka caatiin as ceewu, ka farshoon as ceewu tokkummaadhaan si galee jijjiirama finnee sirna hin buqqa'u addunyaan jette san buqqifne jechuudha. Mee waan takkaan isin himu. Isin sheer walii godhaa. Sheer gammachuu ta'e sanarra warri waan ibsattanii sheeriidhaan ibsachuuniin isin beekaa jechuudha. Sheer gootanii waliin ga'uudhaan. Si galee waan takkaan isin himu. Intala takka hoggii fuudhan gurbaan tokko intala takka arruma fuudhee yoo fidee uleen tumu seene aboo intala tana maaliif tumtaa jee maatiin itti kaa ollaan itti kaa namni hundi itti kaa jechuudha. Jaawar itti laffa'eeti jijjiirama kana as baase rabbi wajjin hayyoota Oromoo guutuu dabalate. Anarraa eegalee hanga Jaawar Mahammadiin baatutti itti lafaaneeti jijjiiramni kun as bahee jechuudha. Hoggii as bahu Jaawar dursa lamma laale. Hoggii lammaa laalu lammaa wali godhaniituma namitti biroo as baasan. Ay intalana jijjiiranii hin taane ejee harka facaasee lolussee. Hay nuti hundinuu wayii beeynaare. Intalti tun nu haare. Sigale anaafi siifillee aboon talatan amma fuute haatas gabbooyitu meedhaa hoggii inni tumus seenu bara ay hin taane jee hoggii inni tumus seenu sigale meedhaa phuu jennee dura dhaabbachuu turre yaadattu intalti immoo dhalaan tun hoggii heerumte bara hoggii dura baranoo san amala sii ka dhugaa sana sin baaftu bee hoggii xiqqoo bubbultee ilmoonis garaa teessee ilmoo dhalte booda isiin dhugaa sun as baati jechuudha. Qaallichi hanga duraa san nu dhooyfate amala isaa nama hunda dhooyfateeti. Yaa Rabbi miskiin hauna harka kana qofa kaayeeti akka warra dhiira jaalatu biyya tanatti dhiirti harka qofan keeysu amma waan san dhiisee eegaan hanqee booda harka qofan kaa'u bara biyyi garteen waan san dhalaa dhiira jaalattu godhaa dhiisii jeetiin viidiyoo irratti amma dura waraabnaan ni dhiise alhamdulillah. Harka kana qofa kaayeeti yaa Oromoo yaa saba koo yaa maarree koo yaa miitirkishoo koo jechuu tureemi. Oromoo gaagaraa siin beeyte garaan Oromoo timaantimii bara hangati akka bushuu godhan bushuu aboo rabbii Jaawar intala tana cafaqaan rabbii Mahammad yatti aboo gurbaa jennee ta'u mucuma keenya kana eegalleewu dhiiftamuun dhiiftu intala namaa asin nu fiddeen Jaawaruma seenneewu si galee. Yaaboo taa intala tana naa beekaa rabbi sodaadhaa taa
yoo asikilleenu baqaysite ilmoon isin dhaltulleen isin balleeysuu teeysi malee ilmoo isin fayyataa aboo sunurra siyel jaawru cafaku seenni iddalti oggii teeysee hortu wanni isin facaaftu hattu gantu buqqiftu gudeeddu siyel la ilaha illallah muhammad rasulullah amma firri dammaqiga ollaan amma dammaqi somaliyaan amma iyyite Jabuutiin amma iyyite Eeltiraan amma iyyite warri jaawar dura dhaabbachuu ture gaa ollaa kana fudhadhu gaasii gale an akka sii galuufin intalaan siimu jiraati addunyaan guutuun amma mataa qabatte way amma qiyaamaan nu qabachuun amma gaa ilmaan dhalate ol jechaasuu way firdi feeti moo yoo ajjeefte heeradhe haatta moo yaa boomee akkam taana gaa qiyaamaan amma nu qabatte osoo gaafa inni duran talatan hin ulfeeysu jaawarjuu san hayyeen ulfeeysin jennee dhiifne si gale arratun hundinu mudattu jechuudha yaa jarana taanarra dura aruuza seeni jennee hin seenu jeeddite seenta woon seentu ni tumne hayyee jijjiirama jee biyya galee jechuudha aruuza oggeeni seenu eeysa ilmoon ulfooyitee dhalatte ilmoon lafa dhiirtu seerri sin dhiisu aadaan sin dhiiftu maarreen sin dhiiftu qiyaamaan nu beeka santu nu qabatee jechuudha san keeysaa ilmaan intalaa ka qiyaamaa kan jawween juusan ka dhalate san ajjeesuu sun hin taane akkamifirraa geggeeysina irratti hayyoonni keenya kaleessa wal gahee jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin walgahii naamusa qabdu walgahii kabajaadhaan qaamni hidhate qaamni karaa nagayaatiin qabsaa'u waa warri hidhannoo dalaguu hin dandeenye atiis hojii tana qabadhu waliin jettee oromoo takka akkasi kabajaan osoo walitti wacin hayyoota gartee jijjiirama kana keessa wal madeeyse nama wal tuttuqee jiru haay wali goone osoo waggaan guutin as baasuu keenyaaf anaa fi isinillee warri dhiibbaa godhe viiva onnee takka takkaa nu haraa jechuudha dura if galatoonfannaga isin maamiltoonni kiyya warri na wajji dhiibbaa godhe dura isinirraa hin eegalaa jechuudha maaliifiin isinirraa eegala hayyoota kana jechuun gabra keenya jechuudha hoogganaa jechuun gabra ummataa jechuudha sigale hoogganaa ummataa jechuun gabra ummataati garuu piippiin faallaa sanii gabra ummata godhatte jechuudha ummata cafaqu gudeedu buqqisu kanas godhatte jechuudha kun joolleen ummata barate lakkii nuti kan baranneef ummata kana kan barsiise ummata kana eega isaan tokkummatti haajaman walitti aaruun keenya wal tuttuquun keenya sigale haa bulfannu sigale duraanii kan wal tuttuqineef ummata wal nuuta haajuu kana duraanuu kan walitti aaruu turreef ummata nu arra gartee wal nuuta haajuu kana ja'anii sigale wal nuu dhagayanii jechuudha hoogganaa jechuun kana ko ummata fi dhageeffatu ansiifin ummanni maal ja'a halaalu ummanni nyaatee bulee jee ka qoratu ummanni oomishatee jee ka qoratu oomishni ummata akkamii jee ka gibira irraa gad deebisu gibiraan ani isinitti iyyuu ture parsantii 15 irraa 35 isinit galchuu ta'a jee isinitti osoon paarlamaan hin lallabinin ani iyyuu ture amma paarlamaan lallabee deengadda BBC afaan oromoo dhageeffadhu waaniinan baatii lama dura lallabaa ture kagartee ummata jiddugaleessa godhatee deemu malee aangoo ifii jiddugaleessa godhatee faayidaa fi jiddugaleessa godhatee kan deemne ta'uu hayyoonni keenya nu mirkaneessee jira jechuudha maaltu sanirraa si tole maaltu sanirraa si gammachiise jechuun keessa waamma isinii waan laaltan qabdan ani waan hin laaleen qabaa mee Profeesar Mahammad Xaahiroo Raagaan Profeesar Mahammad Xaahiroo hayyuu diinagdeeti isumarraa hin isinii kaasa hayyuu diinagdeeti waa'ee waraana irraa naasoyne waa'ee siyaasaa biroo irraa
positionii isaa kenname diinagdee lukku hayyu jechuudha. Piippiin garuu faallaa sanii dooktara fuuteeti itti gaafatamaa misooma qonnaa gooti si galle. Mee dooktarri kan barate waa'ee qonnaati moo waa'ee garaa nama baqaysu dachii tana garaa baqaysaa dhaqe. Injiinara fuutee itti gaafatamaa fayyaa gootii jechuudha. Si galle. Mee wallaalummaa sii gartee mi? Laal hayyoota keenya kan warra waraana beeku xaahaa abdiifa warra durirraa qabee waboo tana gartee bakkan jirrirraa kaasee jaarraa abbaa gadaa fa'aa wajji jaaree arra marroo dirribaa dhale kana. Isaan waa'ee waraanatti ekspertii waan ta'anii Profeesar Maammadii fi xaahaa abdiifa waa'ee waraanaa dubbatan. Luk jawween faan xiinxaltee gartee nama xala fuudhaa fi kanaan addunyaarraa waan beekamtuuf waa'ee xiinxala eeysarraa kaane eeysa jirraa bakka jirruuf garree eeysa deemuudhaaf maal gochuu qabna warra ji'ee gartee shira siyaasaa kana lafa kaa'u wali caasee hoggii taraan kanaa geessu jaawar as baasanii jechuudha. Akkamitti ijaaramuu qabna? Paarlamaa akkam qabaachuu qabna? Dr. Bayyana soba as baasanii jechuudha. Look ati caljii viidiyoo san irra deebii ilaali. Namu addaan position fudhatee dhufee jechuudha. Dandeettii isaatiin. Amma jaawar waa'ee waraanaa allaa hin dhaqe. Marroon akkana ta'uu qaba, marroon maarree ta'uu qaba, marreen miitirkishoo ta'uu qaba, miilli yoo hin jenne. Look waan biyyattiin sun ta'uu qabdu, muuxannoo biyya biroo irraa qabnu, waan dubbifnerraa, waan barannerraa, siyaasaan biyya sanii kana taate, diplomaasiin biyya sanii kana taate, maarreen biyya sanii kana taate, kan inni haaseessan. Look Profeesar Maamad Xaahiroo diinagdeen biyyattii sun akkamitti kakuftu? Diinagdeen biyya sanii gartee fuula durallee hoggii Abiyyi booda diinagdeen biyya sanii akkamiin milkaa'uu akka qabdu lafa kaayee jechuudha. Hayyuu diinagdeeti qa. Si gale.